waan sitti dhagame gammachuun sitti dhagame. Gammachuu guddaan sitti dhagama jira. Ramadaan faasiin kan nuti jechuun qabdanii du'aa irratti qabdanii hundi keessanuu. Jalqabaratu bismillah jetta. Du'aa goota laanaa miti dhagayi. Jalqabaratu watra qaba. Ahmadin jalqabar bismillah itti aansee du'aa goota. خلاص انا بودا خطوه انا قال بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب يا الله امين. لكن ابا فوقي ابا مدينه يا رب نتايس امين. كنت مكان يا رب يا الله آمين. يا رب آمين. يا رب نتايس آمين. كنا سفر من آمين. يا رب نتايس آمين. يا الله آمين. 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 بس يا رب يا الله آمين. من مدامي آمين. ربت آمين من ربت آمين. يا الله آمين. ابا آمين. 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 गदाव सुरासे बोलले आमीन आमर कटे बके जरू किना बिते मदीना किन्ने मदीना कबे या बोलनो कबे या अल्लाह या मकरले या मुनी तानी मकादे समय यूदेस या अल्लाह या लेगानले या नबरा बते गारे जरा या अल्लाह का अल्लाह की अल्लाह मकीना बसा बसा या मरानुस या अल्लाह तो फामो या कोनी या कबे जगह बु कबे जरा ये जो तिना बा या अल्लाह आती यारा किसी जुबा आमीन آمين. 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 أما سكتها في ساعتي أباك دار رستورانتي واللي انتهي رمضان اللي هو في الزمان تاي كان أنا تاي كم فتو أنت تاي أنا تاي بيا سوف زي لا 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 أفضل ما أفضل أبي أفضل لا 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 أفضل راكون كمو إفاجئ كده أبا مسكين أبا سلامي مرن 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 Himmalani ulfaatu jedhanii amantiin gammachuun isaa gammachuu diyaa baga rabbiin asii sagee jechuu barbaada. Itti aansuudhaan uffisni kun anaan hin malu nama tajaajilatu nama kabajus nama guddaa gadaa reestooraantii Mammanuur asii argama. Isaaf dabarsaa uffisa kana. Uffata libaso. Libas libas. Maka ya kasih dabarsa uffata. Akal. Akal seguro. amma kuno gadan suransi kana mangisi biya dubai isa wai ni miskin rabat wai ni mazarum na buhun jala bayata kanabu abba ko ki abba makina ka bisa amin bina bad ya ta ko ko to kad ya ngati bite amin ko ko ya rabbi tais amin bi allah amin sa pura menu ka kesa amin ko machabari amin tinu galas amin bi allah amin se yeru amin bi allah amin mana garati amin ranu jiri amin bi allah amin ji ka hiri amin ko kabi amin bi allah amin ina tumo anna batte amin jotte amin Nogasis, Amin ya Allah. Amin sama mungkin. Amin lagi sah. Amin nogatis. Amin ya Allah. Salam makanan le. Amin kedok tu zagir. Amin berangkat. Amin. Amin sani. Betul ya Rabbi nukai. Ya Rabbi Allah. Amin kena you. Kanan ini dulu. Amin manu kesan you. Amin makanya you. Ya Rabbi nuhud. Amin ya Allah. Amin di alam. Ya Rabbi nuhud. Amin ya Allah. Amin di alam. Allahu Akbar. Subhanallah. VIP. ايش دبت ما رمضان لا دبتو رمضان لا دبتو يروتو nama wali isin kabeeran beekara kanaaf guyyaa addaa wanti wali qabamnee fillee ID Ahmadiin osoo hin ta'in akkuma beekamu qophii qabnaa gaafa guyyaa 18 eebba hojii hundi keessanuu asumaan nurraa nafidaa isaanii Aidin Ahmadiin dhufee asii wal geenye sababa saniif asumaan keekii murree malee qophiin har'a qophii kochii kennaati guyyaa 18 wali rabbi nu qabe nurraa hin hafinaa isin kenna baba tille dabarba wanti sila Ahmadii waan Ahmadiin namni galateeffachuu barbaadu bakka isaa bu'ee tokkoffaa
Ustaz Ahmadin juga galatoomaa jechuu barbaada bakka Ahmadin bu'ee lammaffaa immoo haadha faatee na wajjin ta'anii mucaa kana faatanii silaa waan hin jedhameen jedhamanii asiin gaanii jiranii jaraan as bakka Ahmadin bu'ee galatoomaa ulfaata. Haadha faatee illee. Haadha faatee Sheikh Ahmadi Ustaz Hamza Mubaarak Musammaa. Musammaa illee biritti bashanii kenneeraafi. Kanaaf hedduu galatoomaa ulfaadha. Ahmadin bakka rabbi kanas bakka beekuu Gammachuun nuti guyyaa jaarsaallee nu dubbadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadin kennan soddaa kennan baga darajaa kana geette baga sababa ta'e ayidiin qabne namni baay'ee sitti duulaa ture nu ammoo si duubaan jirra. Baga dassi jedhee baga ayidii kan kee argite baga seera deebitee baga higgaawii taasise jechuu barbaada. Sagantaan har'a akkuma beekamu kan Abdusalaam yookaan coach gammee leenjisaa gadaa football club kan yeroo hunda waan caaluu fuudhu abbaa qabeenyaa nama guddaa nama ispoortii illee akka Ramadaa yabaaf akka Muhammad Salaatiin nu leenjisaa akka waan caan fuudhamuuf sababa ta'e suuq ajaa'ibaa kan uffanni biraandiin itti argamu Turkii irraa biyyoota gurguddaa irraa Awurooppaa irra erguu danda'an bananii nu biraan gaanii jiranii gaafa guyyaa 18 boru malee iftaan jechuudha. Akka nutti argamtan nu biratti argamtanii waliin bira dhaabannu jedha. Hundi keessanuu bakka Abdusalaam illee bu'ee akka Muhammad Nuur yookaan gadaa restoraantiitti uummanni Oromoo saba biraallee yoo ta'e sabaaf sabbilaan akka Itoophiyaatitti sinaffeerree jirra. Bakka isaallee bu'ee si waamee jira. Nurraan hafinaan dhaamsa kooti. Wassalaamu alaikum. Amma yeroo tokko baaba sii kenna mangistii kiyya dhiifama na ofolchi. Nama sheekaattu nama diimiitu nu keessa jira. Nu bichaa naasofnee sheeka kenna yoo asitti bira tarre namni illee nu taasisa. Baabitti na ayyamtee bire. Dabarsuu qaba amma. Barsiisaa kitaaba nama boru gara Itoophiyaa nurraa deeman qabna. Anillee amma kabaja namni naa kenne kana silaa hin kennu akka jaalalaati. Amma barsiisaa kenna. Barsiisaa Habibiif. Barsiisaa Habibiif dabarsu. Maashaallah maashaallah. Maashaallah hedduu namatti tola. Nyaanni illee baheera jedhanii Shaamzaa fi baabaa afaan tokko tokko beeksisallee dalaganii سامبور درا شام زار بدأ راكون قبل. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر توتا وبوليون كينيا. إنا لله وإنا إليه راجعون. سومالي موسيقى أشوف. اللهم صل على شيخ الإفهم. شيخ الإفهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قم تشوفي لما ربنا تسنا قبل. آمين. قم تشوف سنا برباد. آمين. سنا سوقت. آمين. سنا أرجعت. آمين. من أفلام الكار. آمين. كم ما سني بكن. آمين. حاسس سني راكب. آمين. وداس كيس أقودان. آمين. جنا ما حدبم. آمين. سيرين أقودان. آمين. جمّان أقودان. آمين. واتبو فوان أبون هادم. آمين. أكمو بوليس كينيا كان أحمد دين قم تشوف سارة ولك أم ترى ربي وان قم تشوف سني بكن. آمين. أكاس مسكو بوليس كينيا خبجما بيجالة ما كالي في غاري نما. Abdusalaam. أنا كبرت كرتي Abdusalaam نقول ساتورة. إيه بإساتي ولك أم نقول جاga ما كرتي كل سديتي. ميرو تو كمورا لكن نبي. Thank you man. Kabajamtoota daawwattoota keenya obboleessa keenya Abdusalaam nama gaariidha. Nama gartee gadaa kilabiin amma dura leenjisee jechuudha waan caakka fuudhu godhaa ture. Nama hayyuu nama gaariidha gaafa sana akka irraa namne jechuudha. Asumaanuu Ahmadiin obboleessi keenya har'aa kaasee jechuudha. Aduddee lafee jira. Indaanqoo lafee jira. Kanatti aansee obboleessi keenya Innu arbaaba. miira badaatu natti dhagahama yeroon shamara arge. Ani immoo rabbi sodaadhaa jedhee nafuu isaa jedhaara waan ta'eef yeroo muraasa booda Ahmadiin hin fuusinaa mooraan. Baba baba. Ahmadiin ispoonsara ta'ee jira nyaata guutuu. Dhaggeeffadha. Gadaa nyaata danda'eeraami. Anillee akka eetiriitti DJ kaamera everything. Jaartii bichaame.
amma namni illee dhaabataa jira jedhu ergaa takka gabaabduu dabarfadhee anillee raabana walumaa galatti Abdusalaamin guyyaa har'aa walitti nu qabuu isaatiif guddaa galateeffachuu barbaada. Itti aansuudhaan taatee amma obboleessi keenya Ramadaan Faatiin godhe kun waan jajjabeeffamuu qabu. Akkanumatti gandaan gosaan osoo waliin qoodiin akkaataa kanaan mucaa kana jajjabeessuu isaatti osoo hin dinqisiifanne bira hin taru galatoomisiin jedhe. Walumaa galatti waa baay'een dubbatamee jira. Guyyaa boruu du'a lamatu jira. Duuti tokko Ajmaan yoo ta'u Jarfitti gaggeeffama. Tokko immoo Shaarjatti gaggeeffama. Sa'aatiin wal fakkaataadha akkam akka goonummootu hin barre. Kana akkaatama jiruun wal qoonnee janaa'iza lamaanuu gaggeessinaa jechuudha. Inshallah. Kanaaf hundi keessanuu dhaamsa kana bakka yaa boru asri irratti mucaa warra abbaasii gadi yoo kana makiinaa ajjeese asitti warri laayivii irra asri irratti kanneen magaalaa jiraattonni Yuunaayitid Arab Imaaraat keessa jirtan kutaalee kamirraa yoo jiraattan janaa'iza gaggeessuun akka waan janaa'iza ofiitii guyyaa ofii tolfateetti lakkaa'ama waan ta'eef hundi keessanuu nurraa hin hafina koottaa janaa'iza kana waliin gaggeessinaa jechuun ni barbaada. Gama biraatiin Ustaaz Hamza Hashim bakka hundatti nu biraan hafu egaa adeemsi kee kun itti fufiinsa qabaatu kabajamaa ulfaadhaa isiniin jenna. Abdusalaam eetalle baqa yaadni jiru kootu anillee tiima dabarfatu taasisin baqa. Abdusalaam jechuun isa kana cina argaa jirtanii kochii garee gadaa futbool kilabiiti. Waggaa dheeraa nama uummata kana keessaa dadhabbii qabu. Yeroo jalqabaatiif suuqii isaa ittisiifataa jira. Kanaaf obboleewwan kiyyaa gaafa guyyaa 18 abaayaa moolii keessatti akka biratti nu argamtanii gammachuu isaa kana waliin qoodannadha. Amalli itti dabalatee waa eebbasaa irratti. Bakka kana dachaaneeta. Maal tuyaree bakka jiran Iya, nak. Egaa kabajamtoota fi daawwattoota keenya hundi keessaniyyuu galatoomaa ulfaadhaa sagantaa keenya goolabnee jirra. Ahmadiin illee gammachuu isaa qoodamnee jirra. Obboleessa keenya Abdusalaamiin illee guyyaa lama booda gaafa guyyaa 18 wantaa jedhanii akkasuma ammoo warri Dubaay keessa jiraatan warri maalaa jedhu Ramadaan ati beeksisi asiifi warri namni irreecha kabaju Anatu ni nabok jiru. Gaafa guyyaa 18 irreechilee jira waan ta'eef ganama waan ta'eef gaafa guyyaa 18 warroon irreecha deemu barbaadan ganama obboroodha waan ta'eef hundi keessanuu hin hafina. Keessattuu achirraa yoo deebine ammoo gaafa qophii eebbaa kochii keenyaati hundi nurraa hafina isiniin jedha mana kanneen foloo godha isin jaalannaa gammadaa. Ahmadiin yaadda akkana godhin nu qabde Ahmadiin illee baay'ee gammadee dhaabbilee waan hundaafuu ispoonsariitti argamee jira. Warroon itti heerumuu barbaadan ammoo keessaan dubbisaa isiniin jenna akkas uummata qashtii. Affeeramtanii tan abaamoolii keessatti sa'aatii 9 yoo ta'u eebba kochii kennaa tokko namaan nurraa hafina isiniin jenna isin jaalladha. warri alarraa jirtanillee Abdusalaam, Boonaa, Abdurrazzaaq hundi keessanuu baga nagaa jiraatanii amma waa nyaatu ennaa kaafee keessa jirraa bakka itti argamnu hawwii kaafteeriyaadha. Galatooma ulfaadhaa nagaa nu tura kan facaafattan haa margu ijji nagaa wal nu argu.